Ashama harka fuunee kabajamtoota yaalatamtoota hordoftoota maatii billootuu akkam nagaa keessanii egaa anis nagaa kooti rabbi galanni haa ga'u. Egaa akkuma beeku billootuu biratti barumsa garaa waliin fudhataa turre jirra ammas ittuma jirra. Maarree har'as akkuma beekamu barumsa gabaabaa tokko jechuudha waliin laalla jedheen dhufe. Egaa barumsatti seenuun dura akkuma beekamu akkuma hundi keenya iyyuu beeknu jechuudha. Nuti yuutuubii keenya akka subscribe nu gootan barbaanna. Isiniifis nuufis bu'aa qabaa jechuudha. Kanaaf ani viidiyoo tokko akkasii warraa barattaniif waraabee yeroo isiniif dabarsu isin ammoo kaffaltii kaffaltanii yookaan waan addaa gootanii narraa bittan osoo hin taane hamileen keessan yuutuubii kiyya subscribe godhuu chaanaala kiyya kana akka namni hundi subscribe godhuuf share godhuu like viidiyoo kiyya gochuu qofaadha jechuudha wanni isinirraa eeggamu. Kanaaf isinis subscribe like share godhuu hin dagatinaadha. Anis barumsa kiyya waan beekurraa jechuudha isin biraan ga'uudhaaf yeroo kamiyyuu taanaan qophiidhaan isinin jedha daawwattoota kiyya. Maarree isinis YouTube chaanaala kiyya subscribe naaf godhaa isinin jedha. YouTube chaanaala kiyya argachuudhaaf YouTube irra erga seenneen booda iddoo sarchii kanarratti YouTube chaanaala kiyya argachuudhaaf jechuudha. Bakka sarchii kanarratti billootuuf jettanii ni barreessitu. Billootuuf salphaadha jechuudha maqaa gabaabaadha. Sarchii yeroo gootan billootuuf sadiitu isiniif ol ba'a jechuudha. YouTube chaanaalli maqaa billootuubiitiin banaman bifa sadiitu jiru. Sadan keessaa isin ammoo isa mallattoo diimaa kana jechuudha. Kun akka suuraa qabu kana warroonni lamaan kaan suuraa hin qaban. Kunniin ammoo fakkeenyaaf suuraa hin qaban. Isin ammoo yuutuubiin kiyya ammoo kana jechuudha. Kana bakka mallattoo diimaa kana dhuftanii subscribe godhuudhaan mallattoo akkanaa kana sadiitu isiniif ol ba'a. Ka gara gubbaarratti naaf gootanii jechuudha. Inni mallattoo alarmii kana jechuudha. Ka gara gubbaarratti naaf gootanii jechuudha. Ol viidiyoo fayyadu. Viidiyooleen asirraa isiniif gadhiisu akka salphaatti isin bira ga'uuf jechuudha. Maarree gara barumsa keenya har'aaf qabadde isiniif dhufettiin darba. Isinis wanta isin dhibu yoo qabaattan wanti gaafii isinitti ta'e barumsa kiyyarraas yoo isiniif hin galle ta'e koomantii jalatti na gaafachuu ni dandeessu. Waa tokko illee hin sodaatina. Waan beekurraa isin barsiisuudhaaf ani yoomiyyuu qophiidha jechuudha. Kanaaf keessumaa yeroo ammaa kana keessatti biyyi keenya haala yaaddeessaa keessa jirti waan ta'eef appilikeeshinoota garaagaraa jechuudha. Salphaatti odeeffannoo garaagaraa isin biraan ga'an hedduun isaanii waan jiraniif nutis odeeffannoo qulqulluu ta'e odeeffannoo wayitaa ta'e asirraa yeroo isiniif dabarsinutti isin ammoo YouTube chaanaala keenya subscribe godhattanii yoo nu deeggartan odeeffannoon haaraa inni nuti guyyaa guyyaan asirraa isiniif dabarsu anas dabalatee yuutuuberoonni garaagaraa jechuudha. Gara yuutuubiitiin isiniif dabarsan yoo isin subscribe godhattan qofaadha yookaan hanga namni tokko share isin irratti godhutti isin bira hin ga'u. Kanaaf sheerii namaa dhiiftanii maaliif yeroon isaa irraa deemuu danda'a isin biraa turuu danda'a yeroo itti barbaaddanitti jechuudha. Odeeffannoo qulqulluu argachuudhaaf akka namni sun fakkeenyaaf asirraa yeroo tokko viidiyoo tokko yoo asirraa isiniif gadhiisu dafee yeroomaan gadhiisan isin bira akka ga'u barbaaddan taanaan YouTube chaanaala qofa subscribe godhuudha. Kanaaf yuutuubaroota keenya hunda jajjabeessaa warroottan afaan Oromoo dubbatan hunda artistoota keenya ta'e akkasuma barsiisota warroonni yuutuub irratti appilikeeshinoota garaagaraa barsiisan akkasuma haala biyyaatiin wal qabatee odeeffannoo wayitaa garaagaraa yeroo nu dabarsan subscribe goone hatattamaan akka nu bira ga'u gochuun kan keenya jechuudha. Isaan erganuuf gadhiisan kanaaf anas dabalatee yuutuubaroota keenya haa jajjabeessinu isiniin jedha. Kanaaf yuutuubii subscribe godhuun waan tokko namarraa hin hir'isu jechuudha. Birrii keessan hir'isu daataan kan duraan fayyadamtu daataa jennaan waa yaadadde fakkeenyaaf warroonni Suudi Arabiyaa keessa jirtan daataa warroonni isin cinqe yoo jiraattan naaf barreessaa. Kanaaf bifa salphaa ta'een baasii tokko malee jechuudha yookaan ammoo baasii salphaadhaan akka yeroo dheeraadhaaf fayyadamtan yoo barbaaddan warri beeytan ni beeytanii warri ammoo hin beeyne yoo barbaaddan ta'e
an isin barsiisuudhaaf qophiidha. Wanni akkanaatis akka jiraatu gamanumaan isiniif ibsuun barbaada. Kanaaf haasaa isinitti hin dheeressu kan dilan. Egaa barumsi har'aaf qabadde isiniif dhufe fakkeenyaaf suuraalee garaagaraa nuti galaarii keenya keessaa qabnu. Suuraalee nuti galaarii keenya keessaa qabnu yoo nu jalaa haqame bifa kamiin deeffatuu dandeenyaadha salphumatti jechuudha. Fakkeenyaaf atis suuraa tokko nama sodaattuudhaaf jechuun ni jira miti Oromoon safuu qaba. Suuraalee safuu garaagaraa fakkeenyaaf amma namni tokko biyya kanarratti ati feesbuuka kanarra baatee waa'ee Oromoo dubbatta taanaan hin dhiifamtu. Suuraalee garaagaraa gochoota suukanneessaa garaagaraa gaafa jawwaala keenya keessatti seef godhannu akka tasaa ta'ee qaama mootummaatiin yoo wal geenye nurraa fuudhamee jawwaalli sun silkiin sun jechuudha dhiifama. Bilbilli harkaa keenya kan nuti baadhannu iccitiilee garaagaraa kan nuti itti qabannu yoo nurraa fuudhame salphumatti warroonni qaama mootummaas ta'ee namoonni garaagaraa nuti wanni isaan arguu hin barbaanne tokko bilbila keenyarra jira yoo ta'e nurraa fuudhan nutti dheekkama yookaan nutti aaran yoo ta'e akka namni sun argine akka ofii keenyaa qofa beekuu dandeenyu karaa salphaa jechuudha. Aappilikeeshina tokko osoo isin hin barbaachifnetti dhoksuu jechuudha. Yeroo barbaaddetti ati deemtee ilaaluu dandeessaa. Ol deeffatus galaarii keessatti ni dandeessaa. Galaaruma keessattis awwaaluu ni dandeessaa jechuudha. Kanaaf erga awwaallee yoo awwaaluu jechuun salphaadha. Fakkeenyaaf mee ammas suuraa kana jechuudha. Suuraa kana dileetiin godha. Afaan turaa asirratti suuraa kiyyaa jechuudha. Ammaan tana kun suuraa kana dileet godha. Hin jiru jechuudha. Kun amma suuraan kun bahee jira jechuudha. Suuraan kun suuraa amma dileet harkuma kiyyaan godhe kana. Fakkeenyaaf abbuma fedhe namni kun yoo waan kana arganatti dheekkama jedhan amma fakkeenya suuraa isinii fudhadhe waan biraa ta'uu danda'a. Yoo dileet godhe eessaan argadha? Dileette ganaa deebisee eessaan argadha? Warroonni beektanii jirtan haasawaa kiyya irratti. Warri hin beekne immoo dirqama baratuu qaba waan jedhuuf barumsa kana qabadde isiniif dhufe. Egaa suuraa san deeffachuudhaaf salphumatti bakka kanarra dhufna galaarii keenya keessa erga seennee suuraan nuti galaarii keessaa qabnu nuuf ol bahee booda bakka kanarra dhufnaa jechuudha. Mallattoo tuttuqaa sadeen tana. Erga asirra dhufnee booda al tokko ofirratti ni xuyina. Achi booda barreeffamoota kana nuuf baasa. Barreeffama kana keessaa eessarra dhuftu bakka kanarra dhuftu jechuudha isin. Bakka kana barreeffama kun diimaan itti maree kun isin mul'ata jedhee yaada. Barreeffama kanarra dhufuudhaaf yeroo tokkoof ni xuyixu. Achi booda suuraaleen isin duraan galaarii keessan keessaa dileet gootan hundi isaa as jalatti isiniif baha. Hunoo fakkeenyaaf suuraan harreefuun tana dileet godhe sun kana jechuudha. Ol deeffatuudhaaf eessa xuyina? Yoo barbaanne laallee asumatti dhiifachuu dandeenya. Waan tokko nu jalaan ta'u yoo ol deeffatuu barbaanne immoo mallattoo kanarratti xuyinaa jechuudha yeroo tokkoof. Amma tokkoffaarratti beennaa mul'ata jechuudha. Dileet godhe reefu dileet godhe amma immoo naaf ol deebi'ee waan jiruuf. Deebi'ee jira jechuudha bakka reefuun tanarraa deemetti argaa jirtanii miti. Egaa salphumatti kana fakkaataa. Egaa waan na daawwattaniif galatoomaa. Wanta isinitti tole wanta isin dhibu yoo jiraate na gaafachuudhaaf yeroo kamiyyuu isin deebisuudhaaf an qophiidha. Kanaaf yuutuubii keenya sabiskiraayib nu godhaa, laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Jajjabaadhaan isin jedha. Wanta barbaaddan gaafachuudhaaf yeroo kamiyyuu taanaan firii ta'eetiin argamaa jechuudha. Kanaaf galatoomaa nagaatti.